Ousmane Dembélé. Félicitations. Aitana Bonmati. The winner is Luis Enrique. Sunni PSG badhaasa FIFA bara 2025 kaleessa dhuunfataniiru FIFAn kaleessa badhaasa bara dorgommii 2025 Qatar Dohaatti kan inni kenne Ousmane Dembélé badhaasa taphataa cimaa kan bara 2025 kaleessa kan injifatee taphataan kun baruma 2025 yeroo jalqabaatii fi badhaasa Ballon d'Or injifachuun isaa ni beekama. Kaleessas yeroo jalqabaatii fi badhaasa taphataa cimaa kan FIFA Ousmane Dembélé kan inni injifatee badhaasa seenaa kubbaa miilaa isaatiin kan dura argatee hin beekne Ballon d'Or fi kan FIFA milkeeffateera. Ousmane Dembélé ga'umsa bara dorgommii 2024-25 mul'iseenii barri 2025 Ousmane Dembéléedhaaf seenaa kubbaa miilaa isaatiin bara addaati jechuu ni dandeenya. Seenaa kubbaa miilaa isaatiin bara itti milkaa'eedha. Taphataan kun waancaa gurguddoo hedduu kan itti milkeeffate kan keessa Champions League, Ligue France, mo'amtoota Awurooppaa shaampiyoonii kan ta'e dabalataan immoo waancaa kan France keessatti qophaa'u Coupe de France fi mo'amtoota France shaampiyoonii kan itti ta'eedha. PSG'n ga'umsa Ousmane Dembéléetiin gargaarama. waancaa Champions League Awurooppaa yeroo jalqabaatiif kan inni milkeeffate. Taphataan kun dorgommii hundaanuu bara darbe taphoota 58 goolii 51 galchuudhaan goolii 51 irratti kan hirmaate goolii 35 galchuudhaan 16 taphattootaaf kan inni mijeesse. Seenaa kubbaa miilaa isaatiin Ousmane Dembéleen bara dorgommii tokkotti goolii 14 ol galcheen beekuu bara darbe garuu goolii 35 lakkoofsisuudhaan 16 taphattootaaf kan inni mijeesse. Bara dorgommii darbee taphataan murteessaa PSGdha kan ture. Akkuma beekamu PSG'n akka gareetti garee sodaachisaa ta'uun isaa ni beekama. Dembéleen garuu dirree keessatti garaagarummaa uumaati kan ture. Champions League Awurooppaatiin tapha PSG'n Liverpool fi Arsenal injifateen goolii injifannoo inni galcheen kilabichi xumuraaf ga'uudhaan Inter Milan goolii 5-0 injifateen yeroo jalqabaatiif waancaa Champions League Awurooppaa shaampiyoonii ta'eeti kan ture. Sababa kanaaf badhaasa kana salphumatti kan inni injifatee badhaasicha erga injifatee booda yaada kenneen badhaasa kanas injifachuu isaatti akka gammade Ousmane Dembéleen kan dubbate. Taphattoota miseensota leenjistoota akkasumas immoo hooggansaa fi deeggartoota PSG's addatti kan inni galateeffate. Ousmane Dembéleen dubaraan immoo taphattuun Barcelona Aitana Bonmati kan injifattee taphattuu Barcelona fi akkasumas immoo garee biyyaalessa Spain Aitana Bonmatiin bara 2023 galee badhaasa kana walitti aansitee kan isheen injifattee yeroo sadii walitti aansitee injifachuudhaan dubartii jalqabaa kan taate Aitana Bonmatiin badhaasa kana taphattoonni Barcelona waggoota 5 darban walitti aansanii kan isaan injifatanii Bonmatii fi Putellas badhaasicha taphattoota dhuunfatanii. Badhaasa leenjisaa cimaatiin ammoo leenjisaan PSG Luis Enrique badhaafamaniiru. Baatii muraasaa dura badhaasa Ballon d'Or kan leenjisaa cimaa bara 2025 Luis Enriqueen injifachuun isaanii ni beekama. Leenjisaan kun kaayyoo waggoota dheeraa kan PSG leenjisaa milkeessanii kilabichi waggootaaf kaayyoon isaa jalqabaa fi inni guddaan waancaa Champions League Awurooppaa milkeeffachuudha kan ture. Kanaaf ammoo leenjistoota ciccimoo hedduu fidateeti kan ture. Akkasumas ammoo taphattoota ciccimoo kan akka Neymar, Messi, Mbappé faa Ramos faa fidatus waancaa kana milkeeffachuu hin dandeenye. Kilabichi waggootaaf walitti aansee maallaqa olaanaa jijjiirraa taphattootaatiif baasus ta'us garuu waancaa Champions League Awurooppaa milkeeffachuu hin dandeenye. Luis Enriqueen garuu taphattoota ciccimoo kilabicha keessaa akka gadhiisan gochuudhaan dargaggootaan waancaa Champions League Awurooppaa kilabicha milkeessuudhaan kaayyoo kilabicha kan isaan milkeessanii akkasumas immoo liigii biyyattii osoo rakkatiin shaampiyoonii ta'aniiru walitti aansanii. Sababa kanaaf leenjisaa cimaa bara 2025 jedhamuudhaan FIFAdhaan kan isaan filataman. Dubaraan Serena Wigman injifataniiru. Leenjisaa garee biyyaalessa dubartoota England Serena Wigman England waancaa dubartoota Awurooppaatiin shaampiyoonii godhaniiru. Leenjistuun kun badhaasicha yeroo 5 injifachuudhaan dubartii jalqabaati. Serena Wigman badhaasa goleegaa cimaatiin ammoo Gianluigi Donnarumma kan injifate. Badhaasni kunis isaaf shakkii tokko malee isaaf mala jechuu ni dandeenya. Ga'umsa addaa
PSG keessatti mul'isaati kan ture bara dorgommii darbee kubbaa goolii galuu danda'an PSG irratti taphattoota jalaa deebisuudhaan PSG'n akka milkaa'u kan inni gargaare keessattuu immoo tapha PSG'n kilaboota Ingilandi afran Manchester City, Aston Villa, Liverpool fi Arsenal injifateen Donnarummaan ga'umsa addaa taphoota kanneeniin kan inni mul'isee tapha Arsenaliin taphattoota Arsenal Leandro Trossard akkasumas immoo Gabriel Martinelli tapha Liverpooliin ammoo Mohamed Salah jalaa kan deebisee tapha Manchester City waliin ammoo Erling Haaland faa kubbaa isarratti yaalan kan deebisee tapha Aston Villa waliin ammoo murkii olaanaa Villa Parkitti PSG mudateen ammoo goleegaan kun ga'umsa addaa kan mul'isee yeroos ergisaadhaan Aston Villaaf taphachaa kan ture Marcus Rashford akkasumas Oli Watkins John Magin irra deddeebiidhaan kubbaa irratti yaalan deebisuudhaan PSG'n Champions League Awurooppaatiin waancaa kana yeroo jalqabaatiif akka milkeeffatuu fi sababa guddaa kan baate Donnarummaan badhaasa goleegaa cimaa kan FIFA bara 2025 kan inni injifatee bara dorgommii kanas Manchester City keessatti ga'umsa olaanaa mul'isaati kan jiru dubaraan ammoo gooleegduu Chelsea Hannah Hampton kan isheen injifatte goolii hawwattuu Pushkash dhiiraan Santiago Montiel kan inni badhaafame liigii Argentinaatiin goolii hawwattuu galchuusaatiin badhaasa kana kaleessa kan injifate dubaraan ammoo goolii hawwattuu maqaa Maartaatiin moggaafameen Leipzig Oviala ofirra garagaluudhaan goolii hawwattuu galchiteetti kan turte gooliin kun kaleessa kan badhaafame badhaasa namummaa bara 2025tiin ammoo Dr. Garee John Reisring Dr. Andreas Harles badhaafamaniiru deeggaraan tokko istaadiyeemii keessatti dhukkubsateetti kan ture lubbuu deeggaraa kana baraaruu isaaniitiin badhaasa namummaa kan bara 2025 kan FIFA kan isaan injifatan garee cimaa bara 2025 kaleessa FIFAan kan ifoomsee goleegaa irratti goleegaa duraanii kan PSG amma Manchester City keessatti ga'umsa addaa mul'isaa kan jiru Gianluigi Donnarumma kan inni filatamee sarara ittisaa irratti ammoo taphattoota afur filataman keessaa sadii PSG irraa filatamaniiru Ashraf Hakimi, William Pacho akkasumas immoo Nuno Mendes PSG irraa yoo filataman Liverpool irraa immoo Virgil van Dijk filatameera PSG'n waancaa Champions League Awurooppaa shaampiyoonii ta'uu isaatiin wal qabatee taphattoota hedduu kan filachiisee sarara gidduurratti ammoo Cole Palmer, Jude Bellingham fi Vitinha akkasumas ammoo motora sarara gidduu Barcelona kan ta'e Pedri taphattoonni kunneen filatamaniiru Vitinhaanis PSG keessatti ga'umsa addaa mul'isuun isaanii beekama sarara fuulduratti ammoo Lamine Yamal fi Ousmane Dembele filatamaniiru ta'us garuu garee cimaa kana keessatti Rafinhaan osoo filatamiin hafuusaatti koomii isaatti kan jiru ga'umsa addaa Barcelona keessatti bara dorgommii darbe kan inni mul'isaati ture yeroo milkii Barcelona keessatti dabarsuun isaa ni beekama. Barcelonaan waancaa Copa del Rey mo'amtoota Spain akkasumas ammoo waancaa La Liga Spain shaampiyoon akka ta'uuf gahee olaanaa kan baate Rafinhaan kan ture haati warraa Rafinhaa garuu kun sirrii miti jechuudhaan kan isheen komatte odeeffannoo biraatti hunda darbuu Chelsea'n waancaa Carabao Englandiin walakkaa xumuraatiif kan darbe kaleessa nuusa xumuraatiin Chelsea'n yeroo finaalaa Cardiff City waliin taphachuudhaan goolii 3-1 tapha kana injifatee marsaa ittaanuuf kan darbe Alejandro Garnacho tapha kanaan goolii lama kan galchee keessattuu boqonnaan dura ga'umsa addaati kan taphataan kun mul'ise. Taphataan duraanii Manchester United Alejandro Garnachoon Pedro Netoon ammoo boqonnaa booda jijjiiramee seenuudhaan goolii hafte kan galchee Enzo Marescaan tapha kaleessaatiin tapha darbeerraa taphattoota filannoo jalqabaa hedduu kan isaan jijjiiranii taphattoota hedduuf carraa taphaas Enzo Marescaan kennaniiru tapha kaleessaatiin filannoo jalqabaatiin yookiin ammoo jijjiiramee ni seenaaf eegamaa kan ture Estevaon sababa miidhamaatiin osoon taphatiin kan hafee taphaan ala kan ture guutumatti sanbata dhufus tapha Chelsea'n Newcastle United waliin taphatuun carraan ga'uusaa shakkiisaa akka ta'e Enzo Marescaan kan isaan dubbatan. Arrasiitti fuudhaan nuusa xumuraatiin halkan sa'aatii 4:00 Etihaditti Manchester City'n Brentford sa'aatii 5:15 irratti ammoo Newcastle United Fulham waliin waancaa Carabao Englandiin kan waliin morkatanii gama Manchester City Jeremy Doku, Rodri fi John Stones tapharraatiin akkan taphanne dheenyisaa Manchester City Pep Guardiolaan
kan dubbatee dokkuun miidhamna akkasa mudate leenjisichi kan dubbatee sababa kanaan hagam dirreedhaa akka fagaatu garuu ammaaf hin beekamne jechuudhaan kan dubbatee hanga torbee sadiitti dirreedhaa fagaachuu akka malu garuu Sky Sport kan gabaasee dilbata darbee sababa miidhamaatiin osoo hin taphatiin hafuun ni beekama dokkuun ammas Roodiriin taphaaf qophii akka hin taane Gaardiyoolaan kan dubbatee taphataan kun sababa miidhamaatiin Manchester City tajaajilaatiin jiru odeeffannoo miidhama taphattootaatti wal qabatuun Arsenal wal qabate ammoo taphataan sarachisaa kilabichaa Ben White yoo xiqqaate baatiidhaa fi dirreedhaan fagaata kan jedhame kana kan gabaase The Athletic sanbata darbee filannoo jalqabaatiin karaa dirree seeneetti kan ture tapha Arsenal dirree fi deeggarsaa fuulduratti Wolves 2-1 injifatee daqiiqaa 31 irratti sababa miidhamaatiin Lewis Skelly'dhaan jijjiirame dirreedhaa kan ba'e miidhama maashaa akka isa mudate kilabichi kan beeksisee miidhamni kun yoo xiqqaate baatiidhaa fi dirreedhaa isa fageessa kan jedhame taphataan kun irra deddeebiidhaan miidhama isaa dirree keessatti mudachaa jiruun walittaansee dirree keessatti kubbaa miilaa taphachuudhaaf taphataa rakkateedha waancaa Copa del Rey darbuu kaleessa Baarseloonaan injifateera dirree finaalaa kilabaa Guadalajara jedhamu 2-0dhaan Baarseloonaan kan injifatee Andreas Christiansen fi Marcus Rashford goolii injifannoo kan Baarseloonaa taphattoota galchanii kaleessuma Elche Real Sociedad Valencia morkattoota isaanii kan isaan injifatanii har'a Real Madrid dirree finaalaa Talavera waliin kan taphatuun tapha kanaan ammoo Kylian Mbappé sababa miidhamaatiin kaleessa shaakalaa kan hojjenne kan gabaafame odeeffannoo Kylian Mbappeen waliin wal qabatuun PSG fi Mbappeen mormii keessa seenuudhaan walii himachuun isaanii ni beekama manni murtii kaleessa Mbappeedhaaf kan murteessee sababa kanaan PSG'n euro miliyoona 60 taphataa duraanii kilabichaa Mbappeedhaaf akka kaffalu kan irratti murteessee kaffaltiin kun mindaa fi onnachiistuu akka ta'es kilabichi foomseera PSG'n paawundii miliyoona 52.5 yookiin ammoo euro miliyoona 60 Mbappeedhaaf akka kaffalu manni murtii France kaleessa kan irratti murteessee odeeffannoo kiyya xumuraatiin ammoo Brendan Rodgers leenjisaa Al-Kisaa ta'uudhaan qacaramaniiru kana dura Liverpool fi Leicester City leenjisuun isaanii ni beekama onkoleessa darbee garuu Celtic waliin gargar bahuun isaanii ni beekama.